بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو مسلم دوني بافديا كاباكب جرتن نجا فيادا. بسم الله يمي دعائن جل كمنا ربنا هاكيبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وسلم. يا جبار يا قهار آمين جا آمين جا bakka jirtani aamin ja baasan nutti baye baasan nu baye aamin ja yaa jabbaaru yaa qahar namicha abaaramaa ergamaa keenya arrabsa kan qarxam rabbi isa haa godhu. Rabbi musiibaa ati quban qabne sitti haa buusu. ibidda onnatti no heeseelaal ibiddaan jiraa kan kee rabbi haajjeesu. Kimbilsiin haa godhu makiinaa teetiin rabbi mar'imaan jechitti si haa galchu. Ibiddallee rabbi sitti haa shitu. Ergamaa keenya arrabsite arraba kee rabbi haa qabu. Arrabni kan kee rabbi haa qabu. Arraba kee rabbi haa qabu. Hokkee keessa rabbi gara sin galchi. Wallaahi billaahi kimbil makiinaa siin haa godhu. Aduun sitti hin bari'in. جبار قهار دير مدو يا الله يا عرشي كرشي قبتل تنفر يا الله يا ربي نما ارجما كان يا رب سجر يا الله نما نتي بنيس يلا يا اجر بنيس ادوي تامتا شانتم غرت اوفت والله فرقا اسلاما غارق غياتك افسو جتي عمري نو هر كافت يا الله يا ربي قرطم ابو بخكاسات سهادو sila Oromoon dhiiran qabdu bakakkaasaatiin si haa dhawu dandeessaatiin musiibaa jabbaarun qahaa sitti haa buusu. Aduun lama sittin ta'i wallaahi billaahi tallaahi aduun lama sirratti hin bayin qarxamsi haa godhu. Si fakkaataa akka keetillee waliin qarxamsi haa godhu. Jabbaarun qahaa qarxamsi haa godhu. Du'ateetiin nu haa gammachiisu aduu guyyaa boru. يا رب دقي آمين يا توكو دقي آمين يا جبار قهار دقي آمين كم بل والله بالله تالله دكيسين هاقود يورا فجراتي بالدبشاين دامسين ستحاقا واللهن يو دي مجراتي بالدبشاين ستحاقا دامسين سين مكوهناتي كم بل قولي ستحاقا واللهن أكا أتيرتي دوتي سخير سامباني تتشري اللهن لبو سخير صحاباسو. Ergamaa keenya arrabsite arrabni kee afaan keessa gara sin galin. Ergamaa naman keenya geesse aboo arrabni kee arraba kee afaan keessa gara sin galin. Qabnee qaba inni rabbiitiin qaba bakka jirtani aamin adawwii aamin qarxam rabbi si haa godhu bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati wal qudrati bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati wal qudrati بحق سبحان ربك رب العزة والقدرة. يا أمة خينيا يا أمة خينيا أغلي بتدع أرمهن أمتا شانتم قبسو خيط مريفتان أمتا شانتم خن أمانتم إسلاما كتب اللي سندبان تكابل سمان بان نمي چخنا في خاسيت أمتا خمت الرحمة خانا الرحمة يجو namichi nurra akka inni naftanyaa filate amaara fide galtan nurra amaara nur isin orma islaamaa ka arraji warra amaara kana irra nu gaarii wanni gaara gabbayeef bar ormi amaara wal quba qaban tokko jarri walitti wanni abiyyutti harka kennee boree akka jirutti karaa isaan fedhan goreef. أمارا في جرح توك إسان ترحمة والله بالله ليش ولا تاوان جيه هو هذا التن كافي ديبسا ذكرتي كافا بيابان ونمني كبيابان ونقول يوم البشري جي مالتي والتري ورمون ركوبا من تا إسلاما نونج ركوبا من تا إسلاما تيسا إسان بينا بر
dhiiroo keessaa dhumuun ooluu jenne tokkon seena mara isaanii keessa ciisaa bar mara isaanii ak dhukkubni kun keessaa wayyaa'uun ooluu jenneeti xiqqoo kajeelli beektaa mucaan kun hayyeeta isaanii tanaa waa wal quban qabu otoo quba qabaate waraana kan hangan takkaa waliin ka'u tayyattuun keessa jirti balaan jala hin dhumtu orma kana isaa balaan hin dhumtu meeqa hafe naggaadee tujjaarri meeqa jira keessa tanuti beenu ta maqaa waliin kaaf abbaa qabeenyaa gurguddaa dhaggeeffadhaa ummata kana naayiroobii tanatti afooshaa du'aa jaaruu dadhabne afooshaa du'aa oson deemu maan rabbi nagarsiisee nama 5 kadhaamni jaare argeecho maaliif jaaran jarri 5 kun jaarmaa hawaasaa hawli qabe mataa adda facaasu hoggaanani jaarmaa afooshaa adda facaasu ifi jaaratanii itti fayyadamin dhaaba jechuun nama waraana jaarratee ummata irraa maallaqa oomishatee waraana irraa oomishu bitti madda wayituma ta'an gaaf tokko walgahii takka teenye madrasatti nama hedduu araasoo abbaa humnattiin mee araasoo abbaa humnaa jeenameen dhagaanii jira dhaabni ummata walitti jaaree irraa oomishatee waraana irraa oomishuun akka buusii irraa guuratuun akka hadda facaasaa jeetu mataa kun dhaaba akkamiinu baraa afaan wallaalle dhaaba isaan malee hin qabu silaa nuti addaa'u bara dila kana qabsoon biyya teenya keessa turte kana mul'is gadaadha ni fillaa jedhanii bar rabbi isa kaasee maqaa dhanii nyaatan jechuudha. Eda Ahmadii Muhammadtee hangootti Oromoo keessatti mootummaan addaatti eenyutti amannee obboleeyyan jennee jalaa hojjir qabrumattiin nu deemaa jechaa Oromoo qabrumattiin nu deema hangammaa deebisaatti kennuu dhabuunis nama ajaa'iba irra jaalatanii waan ta'e hin beeku ammoo Naasir Hamzaadha dhiifanu haa gaafatu dhiifama akkamitti nu gaafata namichi du'aan tolaaba dhiifamaan hin tolu yoo rabbi dabarse itti jiraatteen dabarse Oromoon islaama keessatti ergamaa 150 yoo jaalala ergamaaf keessaa qabaatan 50 sanuun jirtu Somaaletti hima agarsiisa Somaalee namicha kana ergamaa rabbi arrabsee jaan ammaa tana jannata ergamaa bira itti laa kuchiifte ergamaa rabbi bira amma itti laa Somaalee wallahi billah Faransaa keessa laalame warra ergamaa rabbi arrabsu mootii gurguddaa akkanami godhu jiru waan saqacaala furrii tanaa miti doktora sareedha doktora harree kabajaatti gugutan kana bira deemtanii dhukkuba juuzaamin rabbi isa haa qabu qarxam isaa fi fakkaataa isaallee wajji qarxam edaa Joohartu garaa isaan gube Joohar miliyoona 60 irra caala akka fedhii kiyyatti an lubbuuti yalleen takeessa jirtu wajji kuttee inni yoonaa hafin irra fedhaa jechuudha fedhii kiyya akkasinti feetan hin beeknu miti akkinan itti fedhu akkasi garuu akkamitti ilmi namaa jecha fedhii lubbuu isaatiif hanga isa fedhu ibsee jechi hangana go nama keessaa ol ba'a fedhuma isarraa mul'isu hangan takka jaalaltina keessa jirti jalaa hafne jechuuf jee oromootii yan abdadee oromoo jalaa hafte jetti ummata kiyyaa fi rabbii kiyyan abdadee rabbiin bira jira wallahi billahi irrallee nuuf tissa akka nabi Ibrahim tissetti moo maqaan Jawhar moo ta'uuf hirriba nama kutee nama tokko gootomsa gurcuuti moo maal janiin itti gaafatamaa dabballee Harargee lixaa yeroo ana waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraanis mee dhaggeeffadha waan sitti hima walgayii takka nu godhee waraana ifelloo kanaan yeroo wal dhabaa deeman duraanuu edaayi mee dhagayaadhaa nuun jedhe nuuf waraana jaarraa kana adda fageenya nu idduu jiru isitti himaa nuun jedhe namni orma kana jala deemtan lubbuu teessa nyaatan isintutti gaafatamaa jedhe Fir'aawna gamboodha je gambo Oromoodha je Fir'aawn keenya bara 92 gaara keessa hojirra walgayii bakka diqicha lafa rukeessa jaamtutti kas nuun jedhe itti gaafatamaa dabballee Harargee lixaa aanaa Habiroo gootomsaa gurcuuti moo gootomsaa jechuudha
nuti hangan takka jara kana adda fagaannaa jee jaarraa wanni jibbinuuf amantaa inni qabu tanaaf jibbinaa nuun jee dhukkubni keenya amantaa tanaa nuun jee ani guyyaa san irraa eegalee rafne garuu haga wajji deemee usan boodee waa xiqqoo mana fakkaata edaa akkanaa jeetin salaata itti hidhanneetuma deemu jirra wanni gaaratti gabbanii umri nama bilisoomsun nama dhibaa ama 50 gaaratti waan nama ficisuun jira islaama kana lafarraa xaraguun oromoo islaama eessa nu geessan mee nuti nama alama kana odoo nurallee hedduu ta'anii nu fitnaayyanii bara wayya garba bilisu amma xiqqoo dachiitina bilisummaan foolee haatee tanan dhaqqabee harkatti qabaa amma odoo daftee fiixan baale waliin nama kana nyaachisaa yeroo wanni akkanaa tarkaanfii fudhatan maal godhuu irra jiraata namni gartee warri gartee dameen hojjettuu waan kanaa kan jirtan saffisaan tarkaanfii irra fudhatanii nama kan dhaaba keessaa walaba godhuu qabdan waan biraa yoo dadhabdan jechuudha dhaaba keenya irraa miti arraboo namni kun jechi isin keessaa ba'uu qaba kana hanga namichi kun dhukkuba hangana ga'u jaalala nuti oromoof qabnu nuti jaala ergamaa rabbi lubbuuti yarran jaaladham wallaahi billaahi oromoo achi nu booda oromoo achi fagoodha jechi edaa wanni gabrummaan dila kaan nurra turteef edaa rabbiin nu beekaa ka jechuu karoora fuuldura jiru dhukkuba ergamaa rabbiitu lafa tana ciisa edaa nama keenya ka onneen duute waa takka baktii rabbi islaminaadhaan hadoonne aliyyii abdii dullachasan nama dhagaan dha'uu dhabame keessa deemee namarraa amantaa diigee fixee jaala dullachisu daaroo labuutana guutu hawaardiyyaa hin qabne namni keenya inna amantaarraa fagoo odoo ergamaa namni jaalatu jiraate jaalsan dhagaan dhaba'ee dabarsanii yaa Somaaleen naannoo san hin jirtu jeeni haati dhalte darmaarkii mo'eessa keessatti namni tokko hidhamee ergamaa rabbii arrabsee kana mijjeesu ka'idhaa kaan dallaarraan seerichitti dhaqee jeese gam Somaaltichi gumaa ergamaa keenyaa kabale wallaahi billahi ijaaba janata keessa jettee ergamaa giteessa bara addunyaa tana guutu faransaa tana deddeemee ergamaa maqaa ballee tokko na jaan baane takka tana oromoo miskiina takka haadhaa gabrummaa keessaa mooyin hoggaachi fagaannee limmoo fidaniituma cuuf hoggaachi yaanee bar limmoo fidii cuuf ummanni keenya isinis amantaa teessan eeggadha isinilleen gara qabdanii warri biyyaa irreessallee yoo baye waan bayeef qaba lubbusaa wareegu jira warri ala kana jirtan irreessaa ba'uun keessa yakkaa beeka islaama taatanii maal barbaada ala kanatti baatan irreessatti isin laala nama islaama ala kana warri jiru warri biyya jiru lubbuuf dhuga qabso haa ba'u waan fayyadu qaba daawun jaa warri ala kana jiru amantaa atirra deemte namni osii qabu hin jiru farda abbaan kosiin darbate ambi dhagaan dhoottii jaan ormi kun wannumti zamana dira kana leencoo faa dhibee galaasaa faa dhibee dhugaasaa bakakkoo dhibee leencoo baatii faa dhibe diimaanoo goo dhibe amantaa islaamaa dhiiroo af keessaa galanii jenne nama tokkoon jeeni gaaf tokko dhiiroo gaara kana keessa qabsoon numa deemte nasiiba laallatuun hin taatu bara dila kana bara 50 nama tokko walaalanii Ahmadi Muhammad yoo maqaa mee boona balu kanarra keenyatti nasiiba irra laallannaan hin jirtuun jeen ay ogosuma du'aa miinaan je oguma sandhaaniinaan je wajiira maali nuti boo dammaqaa boona faakaa namni keessa muu banadha waan akhiidhaa afaan cabsa namicha goofay mataa cifaaraa kana galtee ka Zalaalam Joohar irra soqala maali amaaraa fi oromoon garaagarummaa isaan qabame amaaraa irra nu wayyaa jara kanar namni oromummaatti maali mata jara keenya maal oromootti mata namni kun orma karaa arabaa achi dhiibatu kanarra warra amaaraa kanaatu irra nuu gaariidha musiibaa rabbi isatti haa buusu isaa fi warra huccuu keessatti hafellee dam rabbi isaan haa godhu qarxam yabbaaruun qahaasi harkaan bayin dandeettii teetiin gumaa ergamaa kabal yaa Allah
جبيني خيتين كفر يا الله يا خارشي كرسي قبتلته أكمل ديفم يو نقافة اتفاقيدا نما كنا ديفم نسادوا يودن ديسن mana murti su dan disa tabakati bitani rabbi sinu egi ni katam rabbi sahagot halkan kana timbarin bari dua sara genyo allah nu hagot nu goda minu goda amma sababa kana yate wani tarata na giya mal yo ida bitti bil somte ummanni khun hayye ida ha kharori sani khana tokkolama miti bar garaa keessa ciisani qabsoota hanga rabbi harkaa baasee gaaratti gaaraa fuudhee biyya galchee orma kan ammallee ha keessatti hafe jira kunni dubbatee kan dubbatirii jira wal faana dam rabbi keessa haa godhu dam godha obboleeyyan keenya isinillee warri gartee wanni kun isin dhukkubsu warri dhaaba keessa jirtan warri wanni kun laalu deebisaatti kennaa nama kana dhaaba keessaa baasaa yoo fayyaan jiraattee fayyaanuuf dhaaba iddutti buusa qabsoo deemuu jirtu nurraa masheensini bilisummaa amma dhufuu jirtu abbaan fedhellee nuuf duuban deebisu abdii rabbi irraa qabna isin warri gartee wanni dhimmi kun laalu deebisaatti kennaa ummata kanallee qabbaneessaa du'a isaatiin nu haa gammachiisu isaa fi isa fakkaatu heela deemsanii waliinii balaa haftellee waliin dab rabbi haa godhu yaa rabbi aamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa sallim yaa jabbaaru yaa qahaar nu dhaqqabi yaa allah jabeenya keetii yaa allah namicha kana qacam godh qacam aduun sittiin bayni qarxam dakkaa shattaa qoomman buuraa rabbi si haa godhu musiibaa gama fi sitti haa buusu doktora saree sitti haa qalu doktora harree sitti haa qalu to harree rabbi si haa ajjeesu gommaa quduraa rabbi sirra haa baasu musiibaati quban qabne sitti haa badhaasiin haa badhaasu aamin aamin yaa rabbi aamin بحق سبحان ربك رب العزة والقدرة